هم بننجن أفرنك إلمان أباتو كوت إلمان أباتو كوتي ورمون كتان كلها كان إلمان بورانات إلمان بريتو إنه أكا نمتكو جيرات جيرتن كم جرينا ما إني سوشيال ميديا هنا كانوا راداب بتو نبلا ليفن نبلا ليفن حتى أنا نودر هيه مكانك مكانك يا دران درس سين أمين نانجان هيه أتيكو ده بنا أرتيميرا أرتيم بنا يوم بنا دي taatee tibbatana gaara kanatti immoo sooshaal miidiyaa irratti jirtan walumaan nuti hundi dhageeffachuu jirra. Nuti immoo bakka hin qabnuu fi taatee dhugaatii nuti. Namni dhimma dhuunfaa irratti abbaan obboleeyya lama wajjin dhalateewu fakkeenyaaf xayyiif keenya ajjeesuu ni danda'a. Xayyiif keenya kan ajjeesuu ni danda'a. Dhimma dhuunfaa irratti yeeshiin namni wal ajjeese waa'ee gosa gosummaa ilaallatu biyya keessan sooshaal miidiyaa irra baasanii nama waliin fixuun qaban isin lafuma deebitee lafuma dhumachuu qabdu malee. Akkasii kun ituudha. Kuni ani humbanna kuni Frankallo ras borus waliin nyaanee dhugu jirra riyaala tokko illee isatti dicabsanneeti wajjin jira nyaanee dhuyne jireenya keenya waliin dabarsu jirra malee taatee sooshaal miidiyaa irratti ma Hamzaa Sheejaa bira oofu jiru sun bakka hin qabnuuf arras borus akka nurraa dhaabbattu inni kun arras borus Hamzaa Sheejaa bira sun muxawwaan areeta dheeru sun sagalee keenya kana yoo dhage nuuf gayaan warri sooshaal miidiyaa warri sagalee qabda warri filorii gurguddoo qabdan nu gayaan warri beekamtii qabdan abdii qabnan iyyanna arras borus ilmaan abbaa tokko akka waliin hin finne abbaa tokkooti waliin nyaannee dhugu jirra dhaamsa kana warri Hamzaa Sheejaa biriin nu gayaa Oromootiin arras borus diina ummata keenya waraanuu deemu dura dhaabbanna malee ummata keenya waraanuu bakka jira waan beeku qabdaniin Hussein Amin galatoomi osoo asdafaatiin dabarre ati akka mataa keetitti warra jidduu seentummaadhaan Oromoo fakkaatee bulaa jidduu seentummaadhaan Oromoo tana ilmaan humbannaatiif hortee ituu hortee murawaatiif hortee humbannaa hortee afran qalloo jee waliin dhawhana akkatti adda baafatan dhaamsa warra duraan dursa namnummaa waan kana oofu nama mushaqqala malee Oromoo qulqulluun Oromoon qulqulluun ifi biyya guddate deesee nuti as keessa afaan bineensaa kana jiru afaan diinaa jiru waliin nu nooftu jila meeshii teechi waliin waa'ee dhimma dhuunfaa nam dhuunfaa itti walachi sooshaal miidiyaa irra baasanii waliin nu gatuun ture silaa Oromoo qulqulluu haate kan kana Oromoo mushaqqala shaqqalli kan duraa dhaabbatu hin jaarras barus namni waliin nufutu jiru Oromoo mushaqqala malee Oromoon asliin qulqulluun gonkumaa nama waliin ajjeeftu irras barus galatoomi Hussein keenya galatoomi horii bulii dagaagi bakka dhiiraa gahe atoo eenyu sin jedhama kanke eenyu sin jedhani hortee tamirraa anis Zainuddin naan jedhani hortee Aranqalloorraa ayye akkasitti dhimma sooshaal miidiyaa kana wal qabate wanni asirra deemaa jirtu tun akkamirraa dhaabbattu nuti ilmaan Aranqallootii fi humbanna jechuun tokko wajjin jiraachaa jirra Oromoon guutuu walii galatti kana keessatti tokko yemmuu akkasitti wanni asirra deemaa akkamirraa dhaabbattu galatoomi Zainuddin keenya diina Oromoodhaa'u faadhaaf yoo taate malee keenya walirra qabsooneeti miti warri wal dha'e waa'ee fiitiifi wal lole malee waa'ee gosa gosummaarra keessan galtu waa'ee tanarraa illee xiqqootaniin waa xiqqisha hubannaa qabu obbo Hussein Amin illee waan kana narra beekumsallee isaan keessa ni jira walitti dhiheenya ilmaan Afranqallootii fi ilmaan alaatii fi ilmaan humbannaa qaban keessattuu inni kun beekadhu ilmaan quxusuu Afranqaanta bareentooti akkasii walitti dhiheenya jabaa onaanillee amma isaan kun akka amma onaa aniyyaa amma onaa burqaa hajaamu keessatti ona gogoowwan hargaa ta'an keessatti alaa fi aniyya ona walitti aanu jiranii durirraa haas onatti qaban isaa walii qabanii gara mul'ataa kanarraa haas walii qabanii dhiyeenya usma lafaatinis tokko walitti dhiheenyaa sammaas isaan kun gaafa duraatirraa haasee keessi abbootiin irraa dhageenyu walitti dhiyeenya gaarii qabanii jiddu seentummaa immoo diinni ilmaan abbaatu waliin gataa beekamu naannumma kan ta'in amma fakkeenyaaf ilmaan xiqqaalaatummaa ilmaan abbaa tokko jidduu seenanii beekadhu seenaa taratti waan takka isin madhiifama rakkoon qaba wayisa kaamera kan jedhiifama maal jenna seenaa sanarratti gaaf tokko jenna abbaan ilmaan dhiira 5 qaba inni immoo 4 tasaadha inni kun nama hayyuuti nama hayyuu beekadhu deemee walitti araarsu jechuudha nama kana jidduu sana isin wallarraa fuute ilma shanaffaa kana inni kun nama hayyuudha ilmi kun kiyyaa miti yoo jeen ijoollee nama hedduutti himi kana osoo deemu yeroon isaa geessu du'emma gisee shaadaa boo deemu afur kiyyaa kashanii kiyyaa mi'eekute
خانا قام بيتو تيامني إنه إسا ويا جيسنيتي إسا خانا ما فكينيا أبان كينيا متيجي نورا باسادا جانيني بكرم إذا نورا باسانين أكمل كيان خساتي متي نما أمتا كينيا حواسي كينيا وفي وقت إتاي بيجي على بين نما غرغر بازو نما فتوكسو إتاي جدي أتوبيكو غرغر باون ركوتا أتوبيكو نما فتوكسو ربي سيالوغم ربي قدراساتي نوراسي هالوغم ونسينجا يا كم بيكا فكاتي أمتا كينيا دبافتو يا كم بيكا فكاتي أمتا كينيا دبافتو ربي سيانو راسي هالوغم ربي دندادا أنكن من رامت دوا براسي نينجنو kunis garee godaantummaan nutti fuudhee dhukkuba keenyaatti fuudhame beeka dhukkuba keenyaatti namni hojii inni dhaqee godaanii wal bira taa'ee yeroo dhaqee kun namni wal taatee aanatti fakkaata rakkoon kun bakka biraan jiru keenyaadhaa itti dhalate naannoo dur ummataan qafachuudhaaf ummata kana tokko godhee ittiin deemuudhaan beekamutu har'a manni kun dallaan kun as kooti miti dallaan kun achi keeti miti ishii ijoolleen kan koo maal jetti ilmaan kee maal jetti bor maal jetti dubbiin kun hin dhaamu hin badu waan hadha miidiyaa jaarraa diidamee tokko faa keessa jirra egereen kee akkami maaliin qaanfattuma taarika kobba dalleen jettuma seenaa kobba dalleen jettuma eebbo akkanatti itti yaadamu kunis dhukkuba godaantummaan nurraan